السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع ركفون هردفتو فوجي توبي أكم نجرتني بكم جرتني نجيني ورحمة ربي سولي هازراتو سنين جتشا وبليان كي يراس مدنو قرانا منياتون قبل سنين دفجرا هنقر ما يودقيف فتان وان قرانا منياتو رارجتشو دنديتو كنافيو سلي أتلي نمني فيديو كان dhaggeeffatte nagataate hiriyaa ta'e yookaan obboleettii tanteeta musliimaa akkasuma lammii tantee biraan gahe maaliifi nama kamiyyuu ni fayyada waan ta'eef yoo atillee nama kanan ta'in yookaan mudannoo akkanaa hin qabaatin nama biraarraa oolchite ajriitti argatta waan ta'eef jechuudha. Asumaan osoo mudannoo hiyyattiin seenii warroonni chaanal kiyyaaf haaroo taatan sabiskiraayib gochuu hin irraanfatina warroonni duraan waliin turtan laayikii fi naa godhuu hin irraanfatina. Akkasuma yaada keessan toora waataappii fi toora instagiraamaatiin naaf erguu hin dagatina. Maqaan instagiraamii kiyyaas siisuma foojii tuubii jedha. Karaa saniin argachuu dandeettan inshaallah. Garaa yaada dhufeetti hogguu deebuu hiriyoonni kiyyaa hedduun isaanii mudannoo isaanii naaf ergaa jiran karaa keessaatiin toora waataappiitiin jechuudha. Waan garaa nama nyaatu obboleettiin teennaa biyya arabaa dhuftee osuma jiraattu biyya arabaa tana keessatti rakkoonis akkuma jirtu bal'oonis jirti. Osuma mana arabaa jirtu nama wal baratte ka tooruma intarneetii kanaan nama wal baratte erga nama wal baratte namni si itti wal baratte sun qulqulluma nama nagahaa ta'ee sobee jaalala qabsiisee si jaaladhaa maatii keetti ergadhaa jedhee jaalateeni inni afaan hin jaalatu malee dhimma isiin qabu garuu isiin dhugaan na jaalate namni kun bultiif naataa jetteeti hanga maatii ergatanii fi walii galanii mana kireeffatanii turan. Obboleeyyan kiyya osuma dhaamsa kanatti lufiin dura dursinee shamarran maaliif nyaattamti shamarran yeroo hunda maaliif bootti ka jedhu kaasne ufumaa kennaa tokkoffaa daangaa rabbii cabsinee lammaffaa qalbii mateennaa sobamuudha. Inni biraa ammoo qalbiin dubartii akkuma harma ishii rarraati jedhanii duruyyuu akkasumatti qalbiin teennaa waanuma argite faanaa daaxxee karama argine faanaa daanne kama argine faanaa tarreeti dhumarra bo'uun kenna waan oolle ta'ee hafee jira jechuudha. Yeroo ammaa keessattuu ka biyya arabaatii miti ka biyyaallee namuma boochisu jira haa ta'u garuu hama danda'een uf qabuun barbaachisaadha. Yoo uf qabuun ni dandama taateessumaan tun gorsa kiyya obboleeyyan kiyya. Obboleettii yaada obboleettii teennaatti hogguu deebuu obboleettiin teenna tun osoma akkasi jiru nama kanaa walii galee jette daangaa rabbii cabsite mana waliin kireeffatte siin jechuudha. Osoma mana waliin kireeffattee jiraachuu jirtu inni duraa mana kireeffatee ta waliin jiraatu qaba. Haa ta'u garuu akka waa haarawa mana isiif qabee godhee waa hundaa tolchee itti yaame. Isiinis namni kuufafoodhaaf abbaa manaa kiyya naaf ta'a abbaa ilmee kiyyaa naaf ta'a jettee irratti ufgattee dalagaa isii deemti. Osuma dalagaa isii deemtee deddeebituu namaan akkasii waliin dubbisne yeroo hedduu namarraa fageessa jechuudha. Namichi kuni akka namaa walii argine na taasisaa jette obboleettiin tiyyatun. Maaliif isii waan isii qofa jaalatee akkas godhutti fakkaate garuu inni miti saniif osoo hin ta'in rakkoo isaa yookaan icciitii isaa akka namni itti himnee fi dhossa jechuudha. Osuma kanaan jirtu obboleettiin teenna dhossaa kanaan osuma waliin jiraattu namni biraa maatii ishiitti ergate. Maatii ishiitti ergatee na ati dafteen kana hidhataan jirtu maatiin kiyya akkanatti nama walii galaniiranii jetteen. Maatiin kan kee nama walii akka hin galle ani si fuudhaa yeroo xiqqoo qofa naa eeggadhu ulaagaa hunda guutee si fuudhuu barbaada waan ta'eef jedheen. Akkuma beekamu yeroo ammaa gabbarrillee rakkoo dhaleera. Maatiin birrii kuma dhibbaa fi wayii 80,000 60,000 namarra qabata. Hiree shamarranillee cufaa shamarranillee haraamaa fi saaxilaa jiranii ilmaan ofiillee karaa haraamirratti saaxilaa jiran jechuudha. Isinillee shamarran kenna hagana na gabbarii hagana akkana na godhu osoo jettanuu dilii dalaguu jirtani. Dilii dalaguu tartamoo caalamoo maqaa namni yoo ati 100 maatii keetiif birrii kennite sanuu birriin boru meeshaan sii bitanii sii deebisan. Meeshaa caccabee baduun bitanii sii deebisaniif jette harama dalaguutu caalamoo akkasumaan nikaa hidhattee halaal godhachuu siif caala. Kana keessatti suuf quba qabaadha obboleeyyan kiyya. Obboleettii teenna tun akkasumaan osuma waliin turaniiranii dalagaa ofii itti fuuftee hadha boru ni beektan namuyyuu kijiba dhiira biyya arabaa jechuudha. Dhalaan ammoo
dhiirra kanaallee hin kijibne numatuyyuu onneen teena laafte kana hunda taane jechuudha. Odoo siirees nama jabaa wayii arganii wanni akkanaa kun hin raawwatamu. Achi booda mucayyooni usuma waliin jiraatanii gaafa kaan namni maatii ishiitti ergatee maatii ishii gaafatee isii jennaani inni ni dhoogge. Lakki ansi fuudhu edaa ijji tiyyasi malee ta biraan argitu rabbi tokko channa argaa. Ansi jaaladha akkami ana dhiistee kamaatiin kee jedhe galta jedhee kamaatii isii kadhatan dhoogge. Usuma kanaan jiranii gaaf kaan haati manaa inni haadha manaatii fi daa'ima takka manaa qaba. Manaa qabaa odoon ta'in daa'ima biyya ergeera. Haati manaa isaa dalagaa jirti. Jarri lachuu quba waliin qaban. Garuu haadha manaa isaa tana yeroo baay'ee ni azzabaa jedhan. Sababa isii taa waliin mana jiruu fi haadha manaa isaa yeroo qajeeleen dubbisni jira jedhan. Yeroo ateessa jirtaa haati manaa jettuun ani bakka dalagaa jira. Ani hiriyoota tiyya waliin jira. Yoo fedhanuu sii bilbila maal godhuun irra bilbilta jedhaa. Haadha manaa ofii tan akkasii azzabaa jechuudha. Mallaqa ishiin tun dalaydee dhuftus walumaan nyaatanii fixan. Ka haadha manaa isaa ammoo haati manaa isaa waan maatii isaa beektuu fi mallaqni isii akka hin qisaasofne ni qabatte hamma takka jechuudha. Osuma kanaan jiranuu gaaf kaan dhokataa dhattee dubbiin ni baatee ni beeka. Odeessaa jiru odeeffataa jiruuf inni guddisaa hin dhokatu. Turaa walii waggaa tokko booda akka inni haadha manaa qabuu fi haati manaa isaallee akka inni intala biraa mana galchuu irra geette. Yeroo haati manaa isaallee irra geette intala tana lakkoofsisii barbaaddee dubbistu ana waan akkanaan irra dalagee waggaa tokko guutuu ani isa waliin jiraa jettee mucayyoon tuni imimmaan dhiistee dhiiga bootti jechuudha. Mallaqa waggaa tokko guutuu dalayde kana dolchee ittiin kennine akka jiru isuma itti fayyadame jechuudha. Ati na amantu haga achi as dubbii waliin qabanillee ati na amantu kanamaa dhageettaa namni beekaa waliin nu diraa jira. Taaninillee afaan qabadhu wana waliin jiraachuu fi ati na waliin jiraadha haadha manaa isaatiinillee jechuudha. Yaa obboleeyyan kiyya dhiirri albee qara lamaa taatee jirti iddoo jechuudha. Dhiira hoo jedhu hunda isinitti hin fakkaatin warroonni dhiiraa karaa koo gocha akkanaa keessa hin jiraatin dhiifamallee naaf godha nattillee aarina yaa dubbimatu rakkoon dubartii kennaa kun baay'ate onnee nama tuqa hiree isii kamaatii isii irraan dhufeef hiree isii qabe taani ammoo rabbiin badde isa lammaffaa isa sadaffaa ammoo mallaqa ishii kaa waggaa tokko guutuu dalayde dhabde jechuudha. Namni barraa dalagu ni beektan namu 2,200 dalagaa injira isiin 2,200 dalagaa naan jedhe mallaqa 2,200 baati 12 baay'isaa laala 24 riyaala suudii jechuudha. Birrii Itoophiyaa gara 100 fi 40 natti fakkaata 200 fi 40 natti fakkaate. Mallaqa agattii tanaa dhabdee ta'isiitii biraa baafattee amma inni haadha manaa isaati akkasii azzabuma isaa waliin jiraata. Obboleeyyan kiyya abbaa manaa qabna jettanii warri abdattanis viidiyoo kanarraa dhaamsa argattanii asumaan nagaa naa tura hanga viidiyoo biraatti walitti deemnu hoo dogongorri jiraate dhiifama naa godhaa. Wassalaamu alaikum.